Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu bina geenii keessan baradaan nagaa jira alhamdulillah. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya ammas walitti deebinee jirra. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkuma yeroo darbe waadaa isinii galetti odeeffannoo haala hojiitiin wal qabate akkasumas bizineesii biyya keenya keessatti maal hojjechuutu bu'aa qabeessa nama taasisaa fi biyya warroonni biyya keessa hin jirre biyya ormaa keessa jirtan biyya keessatti gallee hojii akkamii yoo hojjanne bu'aa qabeessa taana jettanii kan gaafataa turtanii fi guyyaa har'aa odeeffannoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Egaa hojii hojjetamu kamuu keessa hojiin akka waa horsiisu horii haa ta'u lukkuu haa ta'u waan biraas haa ta'u horii horsiisu baay'ee bu'aa qabeessa isin taasisa. Anis kanumarra dhaabbadheeti lukkuu horsiisuu fi lukkuu akkamitti horsiisuu akka dandeettani lukkuu horsiiftanii immoo qarshii akkamii akka argachuu dandeettan waan isin ajaa'ibu waan herreegan yookaan ammoo akkasitti haasaaniiti qarshii hammana argatan yoo jedhame namatti ulfaatu yookaan ammoo dhugaa hin fakkaanne garuu kallattiidhaan yookaan ammoo lafarratti dhugaa isaatiin absolutely lafarratti yeroo hojjetame wanta nama ajaa'ibudha jechaadha. Namni tokko lukkuu horsiiseeti ji'a tokkotti qarshii 50 hamma 60 argata yoo jedhame waan baay'ee tokko nama gammachiisudha nama dalagee argateef. Kanaaf akkamitti horsiiftanii lukkuu horsiiftanii ji'atti qarshii 60 hamma 70 yoo xiqqaate hamma 50 argachuu dandeettani. Ani ofii kiyyatti ka beeku nama an beeku ji'atti qarshii 216 nama argatutu jira jechaadha. Ji'a tokko keessatti guyyaadhaan qarshii 700 guyyaa tokkotti nyaata danda'e baasii baafamu hunda danda'e guyyaa tokko keessatti qarshii 700 ja'aan gaaf baay'iftan guyyaa 30 gaaf baay'iftani ji'a tokko keessatti qarshii 216 akkamitti argachuu akka dandeettan waliin laalla jechaadha guyyaa hadha. Kanaaf subscribe godhaatii viidiyoo kana immoo like godhaatii seenaa isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoo kana immoo hiriyoota keessan biraan gahaa share godhaa biraan gahaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf biyya ormaa keessa teettanii jiran qarshii 20 qarshii 20 gadii fi qarshii 30 namni baay'een keessatti ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan qarshii hamma kana achi teettanii argachuu irra qarshii xiqqoodhaan hojii qarshii 200,000 hin geenneen biyya keessatti gaafa jalqabdan ji'a tokko keessatti qarshii 200,000 yoo xiqqaate qarshii 70 hamma 60 argachuu dandeettan jecha. Inni kun maalidha? Guyyaa darbe horii horsiisuun bu'aa akkamii akka irraa argattan isin biraan ga'ee jira. Kanaaf lukkuudha jechaadha kan guyyaa har'aa ilaallu. Lukkuu akkaataa lama horsiisuu dandeettanii akka viidiyoo irratti argaa jirtan kana lafarratti yeroo darbe bara darbe keessa mana lukkuu kan ijaarameetiin gubbaa lafa xiqqoo irratti mana dalasiifamee lukkuu baay'ee keessatti horsiisuu dandeettan isin biraan gahee ture jechuudha. Kanumaan wal qabatee amma immoo siisteema haaraa lafarratti akkuma horii loon aananii itti horsiifame loon aananiif loon foonii itti horsiisan danda'amutti lukkuus lafarratti mana ijaarree horsiisuu akkamitti akka dandeenyu viidiyoo kanarraa argaa jirtan. Akkamitti akka nyaanni sii kennamu akkamitti akka immoo bishaan dhugaatii sii kennamuuf argaa jirtan jechaadha viidiyoo kanarratti. Kanaaf haalata kanaan lafarratti horsiiftanii qarshii baay'ee irraa argachuu dandeettan isiniin jechuu barbaada. Egaa kanaaf kana gochuun duratti lukkuun tokko kan immoo lukkuu haa ta'u waan biraa hojii hojjannu baasii qaba. Baasii isaan baafnu akkamitti baasuu akka dandeenyu isin biraan gahaa jira. Kanaaf lukkuun akkaataan itti horsiisuu dandeettani lukkuu xixiqqaadha kan gurguramu. Lukkuu dhalattee guyyaa 2 guyyaa 3 kan gurguramutu jira. Kan immoo ji'a tokko kan gurguramutu jira. Ji'a 15 kan gurguramutu jira jechuudha. Kanaaf akkaataa nyaata isii lukkuun tokko lukkuun tokko giraama 60 nyaate gaafa ji'a tokko irraa jalqabe dhalattee ji'a tokko irraa jalqabe kiiloogiraama yookaan giraama 60 nyaatti jechaadha. Giraama 60 kiilootti yoo deebisnu ammoo lukkuu 10tu kiiloo tokko nyaata jechaadha. Inni lukkuu 10tu kiiloo tokko nyaata jechaadha. Akkas ta'a lukkuun dhibbaa lukkuma dhibbaa fudhannu lukkuun dhibbaa guyyaa tokko keessatti kiiloo 6 nyaatti lukkuun dhibbaa. Gaafa gurgurtatanii ji'a 3 gahanii kiiloo giraama 80 nyaatti lukkuun tokko. Giraama 80 lukkuu dhibbaa horsiifte ammoo giraama kiiloo 8 nyaatti jecha. Akkasumas ammoo achirraa guddattee gaafa kallee buusuu jalqabde lukkuu tokkoof giraama 120 kenna. Yookaan lukkuu dhibbaa yoo taate ammoo kiiloo 12 nyaatti jecha. Lukkuu 200 yoo horsiifte ammoo kiiloo 24 nyaatti jecha. Sanumarraa dhaabatte lukkuu 100 200 miti
lukkuu 500 hamma lukkuu 1000 horsiisuu dandeetta. Lukkuu 2000 horsiisuu dandeetta. Lafa tokko irratti yookaan namni tokko horsiisuu dandeetta jechuudha. Hojii kamuu dhaabbattee isii horsiiftee gaafa kallee buusuu jalqabde jalaa fudhattee gurgurachuu waan biraa of keessaa hin qabu. Kanaaf gaafa kallee buusuu jalqabde kiiloo lukkuu 100 qabaattee kiiloo 12 qofa nyaatti jechuudha. Kanaaf kiiloon nyaanni isaanii kiiloogiraamiin 50 yookaan ammoo kuntaalli tokko kiiloogiraamiin 100 qarshii 3000 hin gurgurama. Kanaaf guyyaa lukkuu amma kanaa lukkuun 12 kun kiiloo 360 nyaatan jecha ji'a tokko keessatti. Ji'a tokko keessatti kiiloogiraama 360 nyaatan jechaadha. Gaafa kallee buusuu jalqaban lukkuun 100. Kanaaf lukkuun kun gaafa kallee buusuu jalqabani lukkuu 100 irraa kallee 100 fudhatta. Lukkuu 100 irraa kallee 100, lukkuu 200 irraa kallee 200. Kalleen tokko yeroo kana warri manaa baasii namaa kennu suuqa irratti qarshii 9 gurgurama. Manaa baasii namaa kennuuf qarshii 8 gurgurachuu dandeetti. Herreega isaatti seeni jechaadha. Isinis nafaan herreega kana dhahaa deemuu ni dandeettan. Egaa 200 isii nyaata isaanii keessaa baafnee nyaanni isaan nyaatan lukkuun 12 kun qarshii 360 guyyaatti kan nyaatan. Qarshiitti yoo jijjiirru kiiloo 12 kana qarshiitti yoo jijjiirru guyyaa tokko keessatti kiiloo qarshii 360 nyaata isaanii ni dandeetta guyyaa keessatti. Isii 100 yoo taate jechaadha. Kan itti gurgurattu immoo qarshii 800 dha. Guyyaatti qarshii 800 gurgurtaa. Nyaata isaanii keessaa yoo baaste qarshii 860 yoo baaste qarshii 400 fi qarshii 800 irraa qarshii 360 kan isaan nyaachatu qarshii 400 fi 40 jechaadha guyyaatti kan argattu. Isii dhibbaarra gaafa isii kana ja'an gaafa baay'isne qarshii 13,200 lukkuu 100 qofa horsiifte qarshii 300 fi 13,200 jechaadha. Gaafa isii 500 taate ammoo qarshii 66,000 lukkuu 500 horsiifte ji'a tokko keessatti qarshii 66,000 argachuu ni dandeette. Kanaaf haaluma salphaan qarshii muraasaan jalqabne biiliyoneera ta'uu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf kallattiin akkaataa isin hojjettu kana namni isinitti himaa jiru kana lukkuu 500 gaafa horsiifte lukkuu 500 horsiifte nyaata isaanii dandeette baasii guyyatti baasuu dandeette qarshii 66,000 shilingiin tokko kan irraa hin cabne qarshii 66,000 ji'a tokkotti argachuu dandeette jechaadha. Bakka jirtanitti ji'a meeqatti argattan qarshii 66,000 isa herreegaatiin ragaa isintu arga waan ta'eef. Kanaaf kanarra dhaabbattanii qarshii isaan horsiisuu qarshii guddaa isin gaafatu qarshii muraasa yoo qabaattan jalqabuu dandeettani. Kanaaf bizinesii akka kanaa irratti yoo hirmaattan baay'ee bu'aa qabeessa taatu. Kanaaf namni keenya akka hojii xiqqaa hojiitti ilaala gaafa lukkuu horsiisa jedhamu akka hojii xiqqaatitti ilaala. Garuu hojiin tokko xiqqaadha yookaan ammoo guddaadha kan jechuu jennee murteessuu dandeenyu bu'aa isarraa argannu irra dhaabbanneeti. Hojjetaa mootummaa taate qarshii 7,000 yoo argatte lukkuu horsiiftee qarshii 66,000 yoo argatte hojiin xiqqaadha jennu kamire hojii mootummaadha. Biiroo teettee zana jettee teessoo irra teettee luka keessa qaltee nama 2-3 keessummeessitee oolte qarshii 7,000 maqaan sii kennama immoo guddaadha. Waan ati irraa argattu immoo xiqqaadha. Kanaaf mana kan gibbii kee keessa yookaan immoo mooraa mana jireenyaa kan kee keessatti as fiidee achi fiidee qarshii 66,000 ja'atti yoo argatte hojii kamittuyyuu wanta madaalamu miti jechaadha. Kana 500 yoo horsiifte nama 1,000 horsiisutu jira. 1,000 gaafa horsiifte qarshii 120 meeqata? Qarshii 130 lama ta'a jechaadha. Lukkuu 1,000 yoo horsiifte. Lukkuu 1,000 horsiisuu jechuun baay'ee salphaadha. Ani ofii kiyyaa ija kiyyaan kan arge 2,000 nama horsiisu argee jira. 2,000 lukkuu 2,000 nama horsiisu argee jira. Namni 2,000 horsiisu kun kan 1,000 horsiisu qarshii 132 isiniin jedhama. Lukkuu 1,000 horsiifte ji'a tokko keessatti qarshii 132 argatta. Gaaf 2,000 horsiifte ammoo shalama yoo baasiste qarshii 200 fi wayii akkas ta'a 216 akkas dha kan inni argadha naan jedhee natti hime qarshii 200 fi 16 ji'a tokko keessatti. Kanaaf biyya kana keessatti hojii kamuu hojjettee kaffaltii yookaan immoo bu'aa akkasii argachuu hin dandeettu jedheetiin akka sammuun namaa kayaatu hojiin biraa jira hojii xixiqqaa jedhamee kan fudhatamu qarshii kanaa ol ji'a keessatti argachuu kan dandeettan. Kanaaf isaanis yerootti ammoo namoota hojjetan irraa odeeffannoo fudhannee akkaataa yeroo kanatti dalagamaa jiru irraa odeeffannoo fudhannee isin biraan kan gahu ta'a. Kanaaf odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufe kan hangammaa hordofaa turtanii
hojii kana irratti akka hirmaatan ammoo gamanumaanis dhaamsa kooti baay'ee bu'a qabeessa taatu biyya normaa keessatti hojii amma isaa 24 ol fiiddanii gadi fiiddanii dhaabbatanii teettanii dalaga uumannaa biyya keessatti galtanii qarshii muraasaan hojii akka kanaa yoo eegaltanii teettaniitiin sooramuudhaan garaagarummaa hin qabu isiniin jechuu barbaada waan hordoftoonni galatoomaa galanii keessan dachaadha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaannaaf turaa isin jecha egaa yaadaa fi gaafis yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessuus hin dagatina kanarraan adda yoo ta'e ammoo karaa keessatti lakkoofsa bilbilaa koosini kennee fuula sooshaal miidiyaa kamuu irratti iyyuu argachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada hamma xumuraatti waan waliin tuuttaniif galatoomaa galanii keessan dachaadha.